kun afaan kiyya kun gartee afaan nyak godheetii nyaachuutti afaan fi bottolee jechuudha darbee harkasi darbee ummaa abbaa itti micayyoon ummaa abbaa Yasin sugoo fideetti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan isin daawwachaa kan jirtan karaa YouTubetiin Yasin Tuubiti ara gartee mudannoo ajaa'ibaa kan gartee isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Mudannoo calanqoo caliidha. Calanqoo calii kana yeroo dhagahurraa yeroo gaazexadhurraa hedduu takkaan fitti gartee qaniin kofla wallahi taateen tun gartee garuu gaafa san ijoollummaa keessaan jira. Gaafas jallaatti kaan nama gurgura jallaatti isin gurgura. Akkasumallee hoolaa baaree gartee gama gadii kana gartee kana keessaan gartee hoolallee inni eegaa hoolaa namaa eegeetiin gartee gaafas ijoollummaa adda takkaan jira. Warra tokko jira maqaan dhabammayi warra kun gochi isaan na godhan wallahi waan ajaa'ibaati yeroo hunda bakka isin wayirraa baratan jetti keessaafuu namni Itoophiyaa jiru waan kanarraa iflaa gartee daawwitiitti iflaalee haaraatee hubachuudhaaf gartee mudannoon kun akka barumsaatti yaasine dhiyaatu jeeti warri kun gartee yeroo hunda qoonqoo yeroo nyaatan qoonqoo naaf kannanii fi qoonqoo ifi nyaatan walitti dhufta jechuudha. Yeroo hunda bakka ani gartee akkuma bakka aniin kun gartee isaaniif jallaatti kana aduu keessa deemee hoolaa kana gartee aduu keessa deemee aduu kana quufee dhufee beelawee dhufee waan isaan nyaatan addatti nyaadha jechuudha. Isaan waan ajaa'iba nyaatanii ani immoo waan fokkottu naa kanna. Wallaahi yeroo hedduu jechuudha yeroo hedduu akkasitti marraa hedduu na deddeebi'e sababa aniin kun namaan adda. Jeeti wannummaan isaan nama addatti kun maali wallahi garaabaa tanaan gartee maaduu gamaa san dhaqee mana jimaa dhaqee garaabaa kana gartee marra meeqatti deddeebi'ee garaabaa kana hoolaa fida jechuudha. Kana yeroo tana gartee amma guyyaan kun jummata jechuudha. Jummata kana gartee anis tashadheef qaba har'a isaanii galuun qaba jee tashadheef qaba nuun dhaqni. Sirattuu gammoojni isaan naa kafalan hin jiru nyaadhee dhuguu malee. Mereka duga amma turte waan turaadha. Nyaadhee dhuguu uffata gartee uummata yeroo meeqa kaisai buta kana uffata naa bitan. Yeroo coolli mutamee naa bitanii saniifuu guyyaan jimmata guyyaan kun jimmata namni gartee akkana gocamoo sugoo jaanii beekadhu sugoo takka sugoo bareedduu foon Itoophiyaa kun beekadhu isaa barra mi'aawaa tolaas urgaafilee tolaa amma isaan sugoo kana gartee aboo sugoo kana gartee ruuza gubbatti guddaaf sugoon tullaa bilchaattee waan bira kana fakkaatti jira. Urgaan foon guddaa godhanii gartee foon kana tolchanii koba bilchaatti taa'u jira. Ani immoo hoolaa eegeetiin gartee dhufee laaqanaaf gartee ol naqee hoolaa gibbii keessa ol naqee ulaa takkatti cufee as garagalu distiin qaata bilchaatteeti khalaas teessi. Nyaanni na nyaadhu kophaa kasaanii gartee qophaa'ee jiru kophaa qaaxaan adda baafadha jechuudha amma isaan. Kana gartee ammaan tana arrammaa hin shawwadamu. Ani sarara isaanii gad ta'uu qabu jeetiin gartee bakka shadhee jira. Kana gartee amma mana keessa akkana gucamboo isaan kurfaan manni gartee wal keessi fedha manni. Kurfaan gartee manni wal keessa caqaseen jira isaan as jiran. Kushiinaa kana gartee kushiinaa dafeetumaan lixee jechuudha. Kushiinaa lixeetumaan yaa abboo isaan ubbatu mara gartee kanuma gartee akka dalagame kana gartee kanuma akkana kuduraa fi kan dalagame kana biddeen hojjunaa kan nuuqaan. Isaan ammoo ruuza kana paastaa kana waa lama godhallaa suuf waa lama godhaniifi suguu akkumaan jeetu suguu bareedduu foon qofaa kana. Sinigalee irra kaayyatanii siraa isaan nyaachuu deeman. Kanumaan yooniin sugootana sanuu kaniin gartee danfan xuyne waxii kan xuyne foon bicha nyaadhee maaliif har'a isaan dareenya jee isaan biraa maaliif baafanne jechuudha. Achi garagaleetuma isaan firraa eegaalaan foon kan dhawee anaa foon abbaa lamaa sadii akkana hafe
ميشون تكا إفتو جاني أصبحت ها أني خنا بوتون أفان كيجون قرتي أفان نيك كولتي نياجو أفان فين بتولي جلتي تربية كاس تربية أمة أبا هتي ميشيون أمة أبا يا سينسوغو بيت أو يا أبو كذي يصير كذا تلال أنك إتمان كولا دا نيفي كيتشا وتكتي مادو غما درا مادو غما تري مادو غما تشندي أوكوزوانا ما تمخينا أدري ديمتو لار براري خندتي فيدي سانيفو مدنون كله تودا itu kekebekay zabarra wan san nabadan nirram padu hinde gattochu chalam ko khashe wari to ba asumanu gorsara dalaydun amma bakanya yo garte ya arabatan yo lalle arabni wanya turra wan dinya turrai dalaydu fille qoda zabanya fille kasi ኢትዮጵያ ከነገሩ መራ ህዱ ኒላለ ከይሳር ለይን ቱሬ ኒምቢ ኸዋን ሲንታቴ ገሩ ደለይዱ ዳፍ ዋን ኦፊኛታን ገርቴ ዘበኛ ፍከና ወኒ ሳኒን ከነን ቆባ ሀደለይዱ ዳፍ ከነን ገርቴ ቆባ ሰኒፉ ተውን ቀብ ከይሳፉ ዘበኛ ፊደለይዱን ገርቴ ወኒ ወን ገርቴ ገራገሩማ nama godun jiru garago ilmi namaati hanga si dalagu takkatti garte akka namnu kun garte annamaan adda jee way keessa dhof nama kan garte si gale saniifu nama Itoophiyaa jiruuf hongorsa guddaa tahaa jeetii yaada jechuudha saniifu garte gochu kun Itoophiyaa keessa dhaabbachuu qaba if gorsaan jirinja warri garte garaagarummaa dalayuu irratti garte waan akkanaa dalaydan if gorsaadhaan hundaamsa kiyya دليدون هدينا أكاسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو قلت لك تجمع قفل كنا بدين كبا أسمعين لي برونتر كنا معته عبدين كذا شو رأسي قاله سنيفو خنا فكاتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته